Koloneel Dabalaa Dhinsaa abbaasaa obbo Dhinsaa Waganee fi haadha isaa aadde Kitilee Ambiliitiif ilma tokkicha ta'uusaa irraa kan ka'e haalaan kunuunfamee guddate. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1933 keessa Wallagga Lixaa Gimbiitti dhalate. Maatiin Koloneel Dabalaa hojii qonnaan ofirraa hafoo waan ta'aniif bara namni baratee ibsaan barbaadamu hanga kutaa 8 Gimbiitti barachuun Naqamteetti imaluun ammoo barnoota sadarkaa lammaffaa barate. Baadiyaa Gimbii Looyyaa Gafareedhaa ka'ee qondaala waraanaa fi siyaasaa gulantaa olaanaa ta'uu danda'eera. Warra jalqaba dargii hundeessan keessaas tokko yoo ta'u mootii Haile Sillaasee kan namni akka waaqaatti ilaalu aangoorraa buusuu keessatti adda durummaa maqaansaa ka'a. Gaafa dargiin karaarraa maquus sirrii miti jedhee nama jalqaba Mangistuu Haile Maaram dura dhaabbatee akka ture himama. Ofii Koloneel Dabalaa Dhinsaa kan waa'ee gootummaa fi hojii gaarii inni hojjete ilaalchisee seenaasaa hin himne kun eenyu? Haala barnootaa odeessikuun kitaabolee Koloneel Dabalaa Dhinsaa osoo lubbuun jiruu barreesse du'anii jiraachuu jedhuu fi namoota waa'ee isaa beekan irraa kan qindeeffamedha. Bara sana hanga kutaa 8 barachuun mataansaa iddoo guddaa qaba. Sadarkaa lammaffaa barachuuf yeroo sana Wallaggaa keessatti carraa namni qabu Dambidolloo yookiin Laqqamtee deemuudha. Koloneel Dabalaan barumsa sadarkaa lammaffaa barachuuf gara Naqamtee imaluun mana barumsaa bultiitti barachuu eegale. Yeroo boqonnaa isaatti hiriyoota isaa waliin xajjii dhuguu jaallata. Amala kana yeroo Gimbii tureyyuu qaba. Xajjii dhuguu fi nama isa qoccolee tumuu jaalata. Dabalaan gaafa xajjii dhugee haafuutii gaafuma kaanuu dhiirummaa isaa warri isa beekan ragaa ba'uuf barumsattis akka malee colleedha. Luba Gidaadaa Soolan seenaa awwaalaa ol jiraatu. Guraandhala 13 2024 baaroo malee addii bilisummaa Oromoo dhalachuu hin danda'u ture. Amajjii 28 2021 haala Finfinneetti dhufan Koloneel Dabalaa Dhinsaa hiriyyaasaa wajjin akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1951tti Naqamtee bahanii waqtii gannaa keessa Finfinneedhuma halaala waa'ee ishee dhageenyu kana maaf hin ilaallu jechuun lama ta'anii manaa bahan. Finfinnee gaafa geenyu baay'ina namaa fi konkolaataa arginee waaqaa fi lafti nuun garagale. Guyyaa lama hojiidhuma idilee godhannee naannoo Chaarchil dhaabbataa oollee konkolaataa ol bahee gadi ba'uu fi namas daawwataa oolle. Sana booda Finfinnee keessa olii gaddeemaa oollee hirriba qofaaf halkan mana kireeffannetti galla turre. Markaatoo fi Piyaassaa deemnee foon hoolaa saantima 50 nyaanna turre jechuun ibsan. Turtii ji'a lamaa booda Naqamteetti akka hin deebine lamaanuu murteessan. Jireenya Finfinnees dhandhamaniiru mitiiree. Guyyaa tokko Dabalaan hiriyyaasaa waliin beeksisa leenjii poolisummaa bahee argee galmaa'e. Qormaata darbuun akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1952 hanga 1953tti waggaa lamaaf leenjii poolisummaa fudhachuun poolisii ta'e. Osoo hin turiin Harargeetti ramadamuun hojii poolisummaa itti fufe. Bara sanatti Dabalaan nama barate ta'ee waan hojii poolisummaa qofa osoo hin taane buufata poolisii keessatti poolisootaa fi gaggeessitoota hin baranne kan qubaan mallatteessan barsiisuu jalqabe. Hojii gaarii fi amanamummaa inni agarsiisu gaggeessitoota isaa duratti jaallatamummaa guddaa isa argachiise. Namoota kaan caalaa gulantaa irratti gulantaan dabalameefii dhufe. Imala gara Ameerikaa Harargee deemee waggaa hedduu osoo hin turin Ameerikaa deemee leenjii poolisummaa dabalataa fudhachuun deebi'ee poolisoota barsiisuuf carraa argate. Qormaata darbuun akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1959tti gara Ameerikaa deemuun Waashingiten International Police Academy'tti leenjii yeroo gabaabaa fudhatee deebi'ee bakkuma duraan ture Harargeetti akka hojjetu godhame. Poolisiin qubaan mallatteessuu akka hin jiraanneef duula poolisii barsiisuu akka biyyaatti qophaa'e irratti hirmaatee leenjii fudhatee akka barsiisuuf Dabalaan poolisii guutummaa Harargee bakka bu'uun Finfinneetti waamame. Dabalaan waan itti amane ogummaa fi gootummaan dubbachuuf akkasumas hojjechuuf nama duubatti hin deebine akka ta'e hedduutu ragaa bahaaf. Barreessaa fi qorataa seenaa kan ta'e Yaasoo Kabbabaa Dabalaan nama kutataa waan itti amane gochuuf duubatti hin deebine akkasumas gara laafessa jechuun BBC'tti hime. Jedhurraa Dabalaan beekamtii fi maqaa guddaa kan horate bara bulchiinsa dargii keessa ture. Dargii keessatti yeroo warri kaan Mangistuu Hayilemaariyaamiif harka dhahan Dabalaan waan itti hin amanne qophaa isaa nama mormaa turedha jechuun seenaan isaa garuu akka hin barreeffamne dubbata Yaasoon.
Dabalaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1964 hanga 1965tti Eertiraa turuun waggaa 11 booda bara 1965tti Finfinneetti deebi'uun gidduu gala ajaja poolisii waliigalaatti barruuwwan hubannoo fi ga'umsa poolisii gabbisan qopheessuun maxxansuu irratti itti gaafatamummaan muudameera. Kun ammoo qondaaltota poolisii waraanaa fi siyaasa bara Haayile Sillaasee hedduun akka wal baruuf carraa baneef warraaqsa Haayile Sillaasee aangoorraa buuse. Bulchiinsi mootii Haayile Sillaasee fonqolcha akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1953 irratti yaalame fashaleen booda bara 1960moota keessa sochii barattoota yuunivarsiitii dabalatee waraanaa fi kutaalee hawaasaa garaa garaa irraa mormiin cimaan mudachuu eegale. Warraaqsi barattootaan eegale hawaasa humna waraanaa fi poolisii gidduuttis babal'atee hundee godhachuu eegale. Bulchiinsi mootummaa Haayile Sillaasees keessi isaa nyaatamuu akka eegale himuun waan ture kitaaba isaa keessatti seenessa. Namni miidhaan irra ga'e akka hin dubbanne akkasumas fanjii guyyaan tokko dho'uunsaa hin oolle awwaaluudha. Kasaaraan Haayile Sillaasee irra gahes kanuma. Roorroon bara baay'ee kuufame osuma jiru boba'aa irratti saantima 10 dabalamnaan yeroo sana konkolaachistoonni taaksii Finfinneetti diddaa hojii taasisan. Kana hordofee sirna barattootaa irratti jijjiiramni godhamnaan barsiisonni waamicha hojii dhabuu taasisuun hiriirri bahamuu eegalee jedha. Bulchiinsa sirna mootii mormuuf warraaqsi Finfinneetti eegalee guutummaa Itoophiyaatti babal'atee mormiin barattoota yuunivarsiitii fi sadarkaa lammaffaa giddu galeessa godhatee itti fufuu ibsa. Dabalaan waraana keessatti warraaqsi uummataa kun iddoo qabachuun ammoo kufaatii sirna mootiif iddoo guddaa qaba. Haayile Sillaasee kan kuffises waraanuma inni leenjisedha. Warraaqsi jabaatee waraana keessatti hundeen gadi fageeffannaan mootummaan Haayile Sillaasee dirqamee Guraandhala 20/1961 ministeera muummee kan ture Akililuu Habtewaldee aangoorraa geggeessuun mootummaa haaraa Lijindaalkaachoon Mokonnoniin durfamuu hundaa'uu beeksise jechuun ibsa. Warra dargii hundeessan keessaa tokko ana. Dabalaan akka barreessetti mootummaan Haayile Sillaasee warraaqsi ija baasee waan itti dhufeef hanga dhumaatti sirna sana oolchuuf jecha waraana keessatti jijjiirama bu'uura finna jechuun koree hundeessuun qondaaltota olaanoo 60 to'annoo jala oolche. Yeroo kun ta'uu dargiinuu hin hundoofne. Sirni mootii of oolchuuf tarkaanfii garaa garaa fudhatus kufaatirraa ooluu akka hin dandeenye kan baran namoonni akka Koloneel Dabalaa Dhinsaa humna waraanaa fi poolisii keessa jiran suuta akkaataa itti Haayile Sillaasee aangoorraa kaasan karoora baasuu eegalan. Mootummaan koree hundeessee haaromsaan fide jedhee hojii jalqabus gama biraan ammoo hundeeffamuu dargiif bu'uura kan ta'e koreen shaalaqaa xinaafuun gaggeeffamu waraana keessatti jijjiiramni akka dhufuuf kutaalee waraanaa garaa garaaf waamicha dhiyeessuun kutaa isaanii keessaa nama tokko bakka buusuun gaafa waxabajii 21/1966 wiirtuun kutaa waraanaa Laafoo Arfaffaa Finfinnee jirutti akka ergitu kan jedhu ture jedha. Namoonni kora kanarratti akka hirmaataniif waamaman humna waraanaa, humna poolisii, waraana biyyoolessaa fi mana amala sirreessaa irraa yoo ta'an gulantaan isaanii shalaqaa fi isaa gadi ta'anii hojii isaaniitti cimoo amanamoo ta'uu akka qaban ulaagaan kaa'amee ture. Yaasoo Kabbabaa akka jedhutti garuu hirmaattonni hundeeffamuu dargiif sababa ta'an sun gulantaa shalaqaa akka hin caalle sababni godhameef qondaaltota waraanaa olaanoo irraa mufii fi aarii waan qabaniif akka ta'e ibsa. Mana miseensonni dargii yeroo jalqabaaf itti walga'an madda suuraa kitaaba du'anii jiraachuu jedhurraa koreen shaalaqaa xinaafuu abaataa fa'aa hundeessan koraa tattamaa caamsaa 21/1966 akka lakkoofsa Itoophiyaatti waamaman irratti namoota argaman keessaa tokko Mangistuu Haayilemaaramidha akka Dabalaan barreessetti. Eenyummaa shaalaqaa Mangistuu Haayilemaaram kan barre walgayii sanarratti gara fuulduraatti maal gochuu akka qabnuu fi maaltu akka nurraa eegamu akka dubbatuuf carraan argate. Eenyummaa shaalaqaa Mangistuu Haayilemaaram kan barre walgayii sanarratti gara fuulduraatti maal gochuu akka qabnuu fi maaltu akka nurraa eegamu akka dubbatuuf carraan erga kennameefii booda Mangistuun sodaa malee gaafa dubbachuu eegalu wal sodaachuu fi wal amanuu dhabuu gidduu keenyatti ture nurraa mulqe. Dubbii ijoon inni dubbate tokkoffaan eessaa kaanee eessa geenyaa kan jedhu tarsiimoo qopheessuu caasaa kana milkeessuu diriirsuu barbaachisaa erga jedhee booda ejjennoo waloo Itoophiyaa tiqedim yaalaminum dam dhiiga osoo hin dhangala'in Itoophiyaan haa dursitu kan jedhu nu barbaachisa jedhee guddisee gabatee gurraacha irratti barreesse taa'ee jechuun dargiin akkamitti akka hundaa'e ibsa. Walgayii godhatan kanaan koreen dargii nama 800 qabu Mangistuu Haayilemaaram dura taa'aa gochuun shaalaqaa xinaafuu abbaataa ittaanaa halaqaa Gabraas Waldaa Haannaa barreessaa gochuun filate. Mangistuun collee fi sodaa malee dubbachuu isaatiin dafee ija namaa keessa seenuu isaatiin gaggeessaa ta'ee filatamuuf carraa akka argate ibsa. Dabalaan
Koreen Mangistuu Hayilamaariyaamiin gaggeeffamuu fi dabalaadhinsaa keessa jiru kun itti fufiinsa hojii qalbii uummataa hawwatuu fi piroopagaandaa irratti hojjechuun mootummaa Haayile Sillaasee keessatti mootummaa biraa uumuu danda'e. Wantoota walitti bu'iinsaaf yaaddoo ta'an hir'isuu fi qabsoo qaamolee garaa garaan gaggeeffamu gidduutti qindoomina uumuuf akkasumas masaraa mootummaatti yaaddoon hin malle akka hin dhaga'amneef jecha akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsaa 22/1966 jila nagaa dargii tokko gara mootichaatti ergine jechuun ibsan. Dargiin jila kana Haayile Sillaaseetti erguunsaa yeroo bitachuuf ture. Jilli dhaqe sun roorroon uummataa waan hammaateef koreen dargii hundaa'e mana maree ministeerota haaraa hundaa'e wajjin faayidaa uummataa eegsisuuf akka hojjetu hayyama argachuuf ture. Haayile Sillaaseen gaaffii dargiin dhiyeesse kana fudhachuun ammoo caalmaatti dargiif humna ta'e. Haayile Sillaasee duratti si'a 4 dhiyaadhe. Koloneel Dabalaadhinsaa hundeeffama dargii keessa turuurraa kan ka'e koree garaa garaa keessatti hirmaatee hojjeteera. Waan itti amane ifatti sodaa malee waan dubbatuuf bakka rakkoon jiruu fi namni kaan dhaquu sodaatu Dabalaan haa dhaqu akka jedhamu hima. Koreen dargiin hundeessee hojii jalqabee baay'ee osoo hin turin hanqinni maallaqaa mudate. Haayile Sillaaseen doolaara biliyoona 1 ta'uu Swiss baankii akka dhokse odeeffamaa waan tureef koreen Dabalaadhinsaan durfamu dhaqee qarshiineessa akka dhaqe Haayile Sillaasee akka gaafatuuf dargiin isa erge. Qaammee 5 bara 1966tti koreen anaan durfamu masaraa mootummaatti ergame. Yaa mootii qarshii tarii yoo biyyi keessan rakkatte ittiin rakkinicha oolcha jettanii keessan keessaa yeroon itti uummata keessanitti gargaartan amma waan ta'eef koreen qindeessituu dargii nu ergeera waan ta'eef akka nu gargaartaniif kabajaan isin gaafanna jedheen itti himee jedha. Haayile Sillaaseenis qarshii homaa akka hin dhoksine itti himuun waan Dabalaa aarsu dubbate. Si'i gurbaa ofii qarshichi meeqaa naan jedhan. Doolaara biliyeena 1 fi miliyeena 120tti kan tilmaamamuudhaan jedheen. Silaati biliyeena meeqa akka ta'e beektaa naan jedhan. Yaa mootii biliyeena kan beeku isa biliyeena lakkaa'udha jechuun cigoodhaan Haayile Sillaasee tuqe. Boodarra Haayile Sillaaseen qarshiin dhoksine hin jiru jedhaatii koricha isin ergetti himaa jechuun Dabalaa fa'aa ofirraa geggeesse. Dabalaan fa'aa deebii kana qondaaltota dargii isaan ergetti gaafa himan isa dhumaa Haayile Sillaaseen bu'uu akka qabu irratti walii galame. Dabalaan jalqaba Haayile Sillaasee duratti kan dhiyaate bara 1953 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yeroo kolleejjii poolisii Abbaa Diinaa irraa poolisummaan eebbifame Haayile Sillaasee harkaa waraqaa ragaa fudhateedha. Yeroo lammaffaaf ammoo Birgaadeer Jeneraal Amaan Amdoom Itaamojaarii waraanaa akka ta'uuf Haayile Sillaasee irraa hayyamsiisuuf dargiin koree hundeessee yeroo ergeedha. Sadaffaa waa'ee qarshii dhokfamee gaafachuuf yoo ta'u, arfaffaa Haayile Sillaasee aangoo irraa akka buusuuf yeroo ergamu akka ta'e Dabalaan barreesseera. Haayile Sillaasee buusuu gaafa dhaqnu simbirri tokko mooraa keessa fiigdee nutti iyyite. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 2/1967tti Haayile Sillaasee aangoo irraa buusuuf koreen Dabalaan durfamu ganama sa'aatii 2 masaraa mootummaa gaheera. Garuu Haayile Sillaasee caalaa waa'een simbira tokko qalbii isaa fuute. Masaraa seennee haala mijeessaa osoo jirru mana eegduuf qophaa'e irra asii achi fiigdee simbirri tokko inuma iyyiti turte. Eegduu keessaa tokko ofitti waameen simbirri kun maalidha jedheen gaafadhe. Balaa wayii uumamuuf gaafa jedhu asii fi achi kaattee mallattoo kan dhageessiftudha simbirrittiin. Sagaleen amma dhageesse kunis balaa wayii akka jiru of eeggannoo kennuu isheetii naan jedhe. Haayile Sillaaseen aangoo irraa bu'uu kan caalu balaa maaltu jiraan jedhe keessa kootti. Mootichi iddoo erga qabateen booda gaazexeessitoonni akka galan goonee jedha. Haayile Sillaaseetti aangoo irraa bu'uu itti himuun salphaa akka hin taane dubbata Dabalaanuu. Barreessaa Yaasoo Kabbabaas yaada Dabalaan barreesse kana qooddata. Bara dheeraaf Haayile Sillaaseen sammuu namaa keessatti akka waaqaatti ilaalamaa waan tureef isa dura dhaabbatanii kana booda aangoo irraa buute jechuun ulfaataadha jechuun Dabalaan Dhinsaa dhuguma kutataa fi goota ta'uu hima. Haayile Sillaaseen teessoo ulfina isaarra taa'uu erga dhagahanii booda Dabalaan fa'aa ergaa dargii biraa fudhatanii dhufanii ol seenan. Hunduu erga qophaa'een booda hiriyoota koo bitaan mirgaan hiriirseen kiisa keessa waraqaa fuudhee dubbise. Yaadrimeen ergichaas yaa mootii biyyaa fi uummata keessan miidhuu caalaa yeroo ammaa Itoophiyaa bulchuuf umuriin isin hin eeyyamu. Kanaaf aangoo irraa buutanii bakka nageenyi keessan akka eegamuuf isinii qophaa'e akka deemtan isin gaafannaan jedhe. Waraqicha ergan dubbiseen booda mootichi daqiiqaa 3 hanga 5 erga callisanii booda dhageenyeerraa jedhan. Gargaaraa koo wasanee fudhee deemuun naaf ayyamamaa naan jedhe. Haayile Sillaaseen bu'uunsaa erga itti himame booda waa'ee siyaasaa akka hin taane ibse Dabalaan. Ashkariinoo jedhani nuti kan beeknu uummanni Itoophiyaa marti ashkarii isaanii akka ta'edha. Eenyudha inni jedheen gaafadhe.
eenyummaasaa maaltu si filachiisee naan jedhe miira aariin. Wantichi dalganatti galee osoon dhaabbadhu wasanee kan jedhu duubaan sagalee akkuman dhaga'een namni huccuu bareedaa uffatu wayii addaan lafa ga'ee osoo ol jedhuun arge. Ashkarichi isa akka ta'een bare. Mootichi quba harkaa irratti qubeelaa warqee godhataniiru. Mootonni yeroo rakkoon akkasii isaan mudatu harka kennachuurra summii achi keessa ol kaa'an dhuganii du'uu oduun jira waan ta'eef sochii inni qubeelaa harkasaa wajjin godhu sirriitti hordofaa yoo dhuguuf ka'e gachisiisaa kan jedhu ajajni nuu kennamee ture. Haayile Sillaaseen ashkarii isaa wasanee fudhatee akka deemu dabalaan erga hayyamee fi booda sochii eegalan. Mootichi ka'ee ba'uu osoo hin eegaliin qawwee uuzii hidhadhee jiru gadi buuseen milaaccii qabadhee dhaabadhe. Jaanooyi gaafa ka'an kallattii anitti qawwee qabadhee jirutti dhufan. Qawwee qabattee maaliif dhaabbattaa naan jedhan. Jaanooyi qabannaaf akkanatti toluuf jedhee tanan jedheen. Akka kolfuu ta'anii nu qabuuf moo naan jedhan. Lakkii qawweedha malee jedheeniin konkolaataa yaabbachuuf gaafa gadi bahan hojjettoonni mooraa keessa jiran hundi addaan gadi jedhanii mooticha yeroo dhumaa gaggeessan jechuun taatee gaafa sanaa ragaa baha. Dabalaan Dhinsaa Haayile Sillaasee dura dhaabbatee madda suuraa kitaaba du'anii jiraachuu jedhurraa Haayile Sillaasee konkolaataan fuudhanii gaafa karaarra deeman namoonni karaatti yaa'anii hattuu jechaanii akka turanis dabalaan kitaaba isaa keessatti ibseera. Rakkoon nageenyaa osoo hin uumamiin Haayile Sillaasee aangoorraa buusanii gaafa deebi'an qondaaltonni dargii gammachuu guddaan dabalaa simatan. Haayile Sillaasee buusanii kutaa waraanaa laafoo arfaffaa geessuu gaafa itti himan Konoleel Mangistuun amanuu dadhabanii gammachuurraa kan ka'e natti maramee akka na dhungate naan yaadadha jechuun taatee gaafa sanaa ibsa. Haayile Sillaaseen erga aangoorraa bu'een booda dabalaan qondaala dargii olaanaa ta'uun ergama garaagaraa raawwateera. Dargiin akkuma aangoo qabateen mootummaa haaraa hundaa'e biyyoota garaagaraa wajjin wal barsiisuu fi jila ergamaa turan keessaa dabalaan adda duree ture. Biyya keessattis bakka roorroon hawaasaa jiruu fi hoomaa waraanaa keessattis rakkoo yoo dhalate dandeettii nama amansiisuu fi sodaa malee dubbachuu waan qabuuf dabalaan haa deemuu jedhama. Yeroo fonqolchi Mangistuu irratti yaalamu dubbii sana qabbaneessuuf deemee lafa ibiddi jiru hundatti suma erguu jedhee Jeneraal Mariid Nugusee akka gaafate hime. Fonqolcha Mangistuu Haayile Maariyaam irratti yaalamee fi yaalii dabalaan gidduu galuuf godhe fonqolcha bara 1981 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yaalame dabalaan hojii daa'imaati jedhee ibsa. Jeneraalonni waraana fonqolcha sana qindeessan naannoo gaara furii yookaan Inxooxxoo osoo hin taane Finfinneedhuma keessa taa'anii hojjetaa fi konkolaataan osoo mooraa seenee bahuu walgayii gaafa gaggeeffatan akka fashalan ibsa. Ministeera raayyaa ittisaa kan turan Meejar Jeneraal Haayile Goorgis Habta Maariyaam warra fonqolcha qindeessan keessaa tokko kan ta'an Birgeedera Jeneraal Qumillaachoo Dajaneetiin gaafa achumaan ministeera ittisaa keessatti ajjeefamu fonqolchi walakkaan akka kufe agarsiistuudha. Qondaala tikaa kan ta'e Konoleel Tsaggaayee Walda Goorgis fiigee dhufee ministeerri ittisaa du'uu akkuma himeen garee waraanaa taankii durfamu kan Shaambal Mangistuu Gammachuun durfamu naannicha bakka jeneraalonni fonqolcha gaggeessanitti wal gahan akka marsu godhame. Biiroo ittaanaa pirezidaantii irraa dabalaa Dhinsaa fi humna waraanaa irraa Konoleel Addis Taaddalaa bakkicha deemanii waan jiru akka adda baasaniif ergaman. Yaalii fonqolchaa sana warra gaggeessan keessaa Jeneraal Mariid Nugusee wajjin falmii gaggeessee fonqolchi gaggeeffamee dhiigni dhangala'uurra mariin furuu wayyaa irratti walii galanii gara masaraa mootummaatti yeroo deebi'uuf jedhan taateen dabalaa fi Mangistuu Haayile Maariyaam walitti buusu uumame. Mangistuu Gammachuu maaliif turtan jedhee na gaafate. Affeerraa irbaataa irra hin turre. Waan irratti walii galluu fi walii hin galle irratti mari'ataa turre. Ati waa'ee kanaa keessa isaa hin beektu. Daa'ima waan taateef akkasitti gaafattaan jedheen. Kana garaatti qabatee dabalaan ijoollee naan jedhe jechuun Mangistuu Haayile Maariyaamitti na himate. Jechuun sanarraa kan ka'e Mangistuu Haayile Maariyaam biirootti isa waamee akka isa qoratee fi sana boodas walitti dhufeenyi Mangistuu Haayile Maariyaamiif dabalaa Dhinsaa laafaa deeme. Qayi shibbiriin akka dhaabbatuuf qophaa Mangistuu fuuldura dhaabbatee falme. Dargii irratti bitaa mirgaa mormiin hammaatee ajjeechaa qondaaltota dargii irratti raawwatuuf deebii kennuuf dargiin qayyee shibbir labse. Finfinnee fi bakkeewwan garaagaraatti dargaggoota irratti tarkaanfiin fudhatamaa ture. Yeroo kana kaayyoon dargii hundeessineef karaarraa maqe jedhee kan amanu dabalaan magaalaa Finfinnee itti gaafatamaa koree warraaqsaa fi duulaa ture. Qondaaltonni dargii bakka garaagaraatti ajjeechaa yeroo namarratti raawwatan dabalaan callisee ilaaluu dadhabe. Qayyi shibbir Finfinneetti namni manaa bahee galuusaatti yaaddofnaan qondaaltota mootummaa Finfinnee keessa jiran walitti waamuun adeemsi qabsoo karaarraa maqaa akka jiru itti himuun tarkaanfiin ajjeechaa akka dhaabbatu gaafata.
Namoota walgahii hirmaatan irraa namoota qubaan lakkaa'amaniin ala hunduu ittiin morman. Oduun Dabalaa warraaqsa Dargii ganeera jedhu Mangistuu Hayilamaariyaam bira geesse. Dabalaan akka ajjeefamuuf Mangistuun ajaja dabarsuus warri Dabalaan nama dhugaa ta'uusaa beekan waan balleesseef koreetti dhiyaatee jecha haa kennu jennaan Mangistuun carraa laateef galma walgahiitti gaafan ol seenu walgahicha kan geggeessu Mangistuu Hayilamaariyaam gadi jedhee waa barreessa ture. Ol jedhee jaallee Dabalaa nuti halkanii fi guyyaa warraaqsa keenyaaf fiigna. Ati ammoo dhaabbilee uummata diiguun warraaqsicha diigaa jirta. Ofii ati nama warraaqsaati moo farra warraaqsaatii naan jedhe. Wantin ittiin farra warraaqsaa ta'e maalidhaan jedheen haasaa dhaabbilee warraaqsaa hidhannoo hiikkachiisu dubbatteetta. Anaa wajjin hin hojjettan jettee diigdeetta naan jedhe. Ani kan hin morme namni maqaa keessaniin ajjeefamee daandii Finfinneerra guutee jira jechuun namni maqaa Mangistuutiin buna dhugaa akka jiru itti hime. Maqaansaa uummata keessatti hamminaan ka'uun kan itti dhagahame Mangistuun itti gaafatamaa tikaa kan ture Konoleel Takkaa Tulluutiin kun hundi gaafa maqaa kootiin dalagamu ati maal hojjettaa? Ammaa kaastee Finfinnee keessatti sagaleen rasaasa tokko akka hin dhagahamne hin gootu taanaan beekadhu jedheen jechuun guyyaa sanaa kaasee Finfinneetti Qayyi Shibbir akka dhaabbate ibse. Dargiin keessoo isaa ilaaluu dadhabuun rakkoo siyaasaa hundaaf deebii humna kennu siyaasni addunyaa gara itti deemu dursee hubachuu dadhabuu isaatiin kufaatiin isaa akka saffise ibsa Dabalaan. Kufaatii Dargiin booda qondaalonni Dargii hedduu gaafa hidhaman Dabalaan osoo hin hidhamin turuunsaa aantee inni uummataaf qabaataa turee fi qabsoo adda bilisummaa Oromoo dhoksaan deeggaraa akka ture hima Yaasoon Kabbabaa. Haa ta'u malee ABO'n Adawaa wajjin wal dhabee gaafa ba'u Dabalaa Dhinsaas mana hidhaatti darbamee waggoota hedduu booda gadi dhiifame. Toleegaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin har'aaf qabannee dhiyaannee kan hanga ammaatti dhaggeeffachaa turtanidha. Hamma dhumaatti nu wajjiniin turuu keessaniif galatoomaa jecha chaanelii keenya laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa.